kana kursii jalatti eeguu qabna bilisoomne irras jechaas turte tarii samarratti jettee hojii waliin faalleessu Jawaan isa bara aktivistii hiriyaa keenya ture sana miti harroosiifa ta'u ati siga akkuma achinu keesse as nu ka'aan oolin filannoon dhufaa jiraachuu isaa gaan afuura amma Jawaarirra argaa jirru kanatu nutti mul'isaa jira filannoo sattaanutti na filadhanatti fakkaata yoo xiqqaate waggaa 5 ol dhagnee jenne akkamitti argachuu dandeenya Jawaarii akkasitti duutu lol booda sana jechuudha Itoophiyaa bulchuuf yaada qabda yoo jara kanarra hafte السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وشمار كفون الدكتور كبجمتو أورو شو هرس فيديو كبرى كبدي سيدي بيتنترا أكون بيكم فيديو بار سوبشان سوكان رتي بحار رتي دبن بايسني كبدي فيتنترا إن قدمو يمدام كم موتشيل أن ميمي مدامي مالشين تقوتي كومنتي جلنا كاينان كومنتي دنو سانا بريستان تون دبسو مدامي واني سيني تنقون انجرو مدامي واني سين إفتنجرو سين تقوتشو ومدن وسين تقولي تنتي متنيتو أنا سكيسون كنا قبته ربي كأنا قال أنبياء كيسان تيسين هذا ديبسو ملكها هوجين كيسان قال ما هجهو جد دوا إسني كارد ديرا آمين جدا سينيس آمين جدا باهي تو كسيني كديرا هندا كيسان يد دفو إنجابادا أبشرما أنا سينيف جرا لا أما في سينيف جرا isinin bohaarsa isinin gammachiisa walumaan amma biyya dhuftanutti gaa walumaan fataa zanaa jennaa hin badinaa isinis jabeessaati warreen magara chaanaalii kanatti haarawaa dhuftanii gaa subscribe tuqaati ati chaanaala kana ta'an isinin jira mimetti kaa warra subscribe hin gooneef subscribe godhaa jalaatti itti kaa'ame komentii jalatti egaa viidiyoo kanas akka inni namoota baay'ee bira ga'uuf viidiyoon keenya akka inni ol ka'uuf laayik gochuudhaan jalqabaan isinin jira gara viidiyoo Emma, osoo fuudheeti jechuudha. Haadha manaa osoo fuudheeti maaltu sitti dhaga'ama? Gammachuu guddaa. Jireenya qaalii kanatti immoo Hojjetanii jiraattu qaba. dhugaa dhika. Kophaa rakkachuurra walii rakkachuu wayya. Utuu nama jechuudha dhugaa garuu dhiifama naa godhi ijoollee qaba alatti dhalche. Naafi diinan guddisa kophaa konkuno taa'ee bo'aa jira miti waan wajjiniini ol galee gadi lixu dhabee kophaa konkonna naa dhukkubsadhe namallee naa waamti namni bareedaadha namni jibbamaa dhugaayyuun se'u kanan gammada naafi dhimee dhala koo. Hijiji dhugaadhaayi. Dhugaa waaqayyoo dhugaa. Maal nan du'e kaa kana mana akkasumatti manatti si jibbeera ijaan argaa kee si jibbeera ba'iiraan hin jettu siin deemanu guddiidhaayi hin fuudhu. As haadha akkasii qabaanne silaa afuraffaa keenya guuttanneerra. Haadha akkas garaa laaftatu qabaanne. Maal eegna sila maal eegna haadha kee maqaan baasiin ofii didde akkanaan jenne malee. Xiinxalaan siyaasaa obbo Jawaar Mohaammed gaafiif deebii BBC faana eegataa isanii booda uummanni bakka lamatti qoodamuun walitti duulaa jiraachuu gabaafamaa jira. Kanneen muummicha ministeera Itoophiyaa deeggaran akkasumas kanneen Jawaar Mohaammed deeggaran gidduutti walitti dhaadannoo fi gamaaf gamanaa wal doorsisaatti fufaniiru. kanneen kana gidduutti taasifame eega Jawaar Mohaammed BBC waliin gaafiif deebii taasiseeti. Gareeleen muummicha ministeera Itoophiyaa deeggaran obbo Jawaar Mohaammed mucucaataniiru jechuunis dubbatan. Ka dubbatan kitaaba isaa eebbisiisuuf jecha waa'ee muummicha ministeeraa akka maatiittis qeeqaa jiraa jedhan siyaasa biyyaa keessaa waggoota dheeraaf harka fudhatee ture. Yeroo kitaaba barreessee ka'etti gara mootummaa qeequutti deebisuun ilaalcha siyaasaa yookaan kitaaba isaa eebbisiisuutii kanneen jedhan jiru. Gama deeggartoota Jawaar Mohammediin kakaafamaa jiru. Jawaar Mohammed qoricha Itoophiyaa yookaan dawaataa Itoophiyaaf jedhan waldhibdee Itoophiyaa keessatti dhalatee fi Jawaar Mohammed qorichadha kanneen jedhanis jiru. Gamaaf gamanaa walitti gaarreeffannaa fi wal doorsisaa akkasumas wal qeequun cimeetti fufeera. Jawaar Mohammed qabsoo keessaa harka fudhate bifa haaraan ka'ee itti ka'uufis qophiidha kanneen jedhaa jiran jiru. Biyyi Jawaar keessa hin jirre biyyan taatu jedhu warri Jawaar Mohammed deeggaran. Warreen muummicha ministeera Itoophiyaa deeggaran immoo Jawaar Mohammed mucucaachuu keessa darbee gufateera jechuunis walqeeqaa jiru. Gamaaf gamanaa walqeequmsi akka malee dabalaa jiraachuu fi yaaddoo hamaatti walgeessaa jiraachuus dubbatu. Gamaaf gamana ilmaan obbolaa ba'anii walitti gaarreeffachuun hoggantootaa kuni gara namoota miidiyaa hawaasaa fi uummata gidduuttis wal shakkiif wal dhibdee uumaa jiraa jedhu.
Obbo Jawaar Mohammad gama isaaniitiin biyyattiin Itoophiyaa muummicha ministeeraa Itoophiyaa irraa naftuu jedhan biyya bulchuu ni barbaaddu jedhamanii kan gaafatan yoo muummicha ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmad irraa abtes jedhan. Gamaaf gamanaa kanneen Jawaar Mohammad deeggaranuu fi kanneen muummicha ministeera Itoophiyaa deeggaran gamaaf gamanaa darbannaa furguggee walitti darbachaa jiraachuus dubbatan. Egaa akkuma dhageessan wanti kana caala isiniif ibsu hin jiru sirriitti isiniif ibsee jira. Asirratti wanti isiniin jechuu barbaadu garuu uummanni keenya jechaadha guyyaa 2 guyyaa 3 malee ho'isee waan arge jedhee dhiisa homaa argeeyyu jechaadha. Wanti haaraa wanti jijjiiramu hin jiru kana amanaa. Fakkeenyaaf yeroo uummata salaalee irratti balaan niin gaddabu waa'ee karaa deemaa beektu viidiyoo isaallee finniyaa dubbataa turre irratti namni sun yeroo sanatti akkas waan ajaa'ibaa kana hojjetee uummata Oromootiif miilaan adeemee qabsaa ture. Hamma eessa jira namni beeku namni waa'ee isaa haasa'u jira hin jiru. Uummanni kun tasuma afuufa. Ajandaas jarri ajandaa miidiyaas kutamee gadhiifama. Amma inni miidiyaa irra dhufee dubbateedha. Kutamee gadhiifama. Kitaabni isaas guyyaa 2 gurgurama guyyaa 2-3 hinaa irratti dubbatama sanaan booda wanti tokko hin jiru. Kana uummanni keenya wanti isin baruu qabdanu amma waan hin taane keessa galee poolitikaa garaagaraa keessa galee abbaa tokko qeeqni abbaa tokko deeggaruu osoo hin taane naanna'ee uummanni keenya nagaa argannaan iddoo biraan deemnu Oromoo keenya argineerra. Bara meeqa akka inni rakkatee bara meeqa akka inni waa meeqa keessa darbe argineerra. Uummata kana poolitikaa xuxuqanii kaasuu osoo hin taane hamma uummata kana akkamitti tasgabbeessuun danda'ame akkamitti nageenyi uumamaa irratti osoo hojjetame baay'ee bareedaadhaan jedhaan. Gaafii Jawaar gaafatamee deebise tokko illee kan waliin laalu ta'a. Afaa'oonis waan qophaa'aa jiru natti fakkaata. Jawaaris gadi beera. Ani filannoo keessaan galuu jedhe garuu inuma gala. Jawaar inni amma dubbachaa jiru kun Jawaar isa nuti bara 2018 achi beennu miti yaa hawaasa keenya. Jawaar inni kun Jawaar Kaafaa'ooti. Hoggana Kaafaa'ooti. Jawaar isa bara aktivistii hiriyaa keenya ture sana miti. Har'a hoggana Kaafaa'oo keessatti aangoo isaarraa bu'ee ta'e hin beeku. Yoo bu'ees miseensummaa isaarraa mulqamuu isaa hin beeku. Garuu har'a wanti Jawaar keessaa bahu kan dhaaba isaatiiti kan Jawaar isa bara sanaa miti. Kanaaf jawwee keenyaa nagaan siifa ta'u atis egaa akkuma achi nu keesse as nu ka'aan oolin yeroo kaan mootummaa kana fuuldura dhaabbatte si wajjin fuuldura dhaabban hin dhufte ani gargaaraadha muummichi ministeeraa shufeeriidha mootummaan kun yoo kufe Oromoo irratti kufa akka inni hin kufne jalatti barcuma qabuu qabnaa nun jette har'a mochee deebitee lakkii kufuu qabaa nun jette akkam taana egaa jawwee nuti. Me akka muumataadha. Kan keeyyuu dhiisi nuufis yaadi malee isaati. Maal taate jawwee keenya. Yerooti deeggarsu waduukaa yerooti balaaleffatu sun hin dadhabne nuti amma achuma dhaabbanne hin deemnu. Hamma dandeenyetti cinaadhuma isaanii dhaabbanne waan dandeenyuun gargaarra malee ati yeroodhuma sitti tolu fuutee achi nu keessee as nu ka'aan ooliin gaa jawwee nuti hin dadhabne nuti achuma dhaabbannaa ati lafa geessu ga'idhuma kottachi dhaabbannee si hedda. Ani lakkii gargaartummaa kiyyarraa bu'eedhas nuun hin jenne. Gargaartummaa dhiiseedhas nuun hin jenne. Utuu gara biyyaatti hin dhufin mormaa turte. Hin dhufte gara biyyaatti hin deeggarte. Achi as immoo maal taate? Kaafaa'oo keessa galtee balaaleffachuutti kaate. Mana hidhaa immoo seente. Mana hidhaa irraa immoo safaate immoo deeggaruutti jalqabde. Amma immoo mormuutti kaate gaa. Akkam taana jawwee nuti? Akkuma taana akkam taana? Xiinxalli kee bareedaadha. Xiinxala keessa fuuldura dhaabbadhu. Yaada keessa fuuldura dhaabbadhu. Filannoon dhufaa jiraachuu isaa gaan hafuura amma Jawaar irraa argaa jirru kanatu nutti mul'isaa jira. Filannoo sattaanutti na filadhaa natti fakkaata. Barreeffama ati barreessaa jirtu, qeeqa ati godhaa jirtu, dubbiin ati BBC Afaan Oromoo irratti dubbatte hunduma isaa dhaggeeffannee ilaalaa jirra. Garuu barreeffama yeroo darbe ati iskiriinshaatii goote waan waggaa 7 dura, waan waggaa 8 duraati fiddee maxxansite sun Jawaariin hin madaalu ture. Waa'ee pirezidaantii Shimallis. An pirezidaantii Shimallisiif mormuuf jedhee miti. Wanti sun waggaa 6 waggaa 7 dura jawwe. Erga wanti sun ta'e ati biyyatti deebite kinoo akkuma amma argaa jirtu kana wayyaa yuunifoormii tokko uffatte nagaa buustanii wal cinaa teessanii waliin shubbistanii ayyaana irreechaa waliin kabajjaniittu pirezidaantii Shimallisii wajjin. Irreecha namni kabajachuu dhaqu waan walitti gadde waliif dhiisee ati qoosaadhuma keessa buufadhu. Amma gaaffii duratti kaasirratti waa'ee ministeera muummee waa dubbatteetta. Erga bitti galtee booda immoo mootummaa kana kursii jalatti eeguu qabna bilisoomne irras jechaas turte. Tarii sama duratti jettee hojii waliin faallessu. Maaltu ta'etti fakkaate?
Kophaan ta'e yeroo mormu san ummanni mormitoonni manguddoonni dhufanii waajjiratti nuu ta'eera wayyaanummaan haa deemtu malee Oromoo haa ta'u malee abbaan fedhe hanguu qabatu na cinqan ofii shakke beektaa inni naaftee ofii fangoo barbaadde of shakkuun dhiiroo yoo sirba mammaa Oromoo tokko jira beektaa umarii sirba na fakkaate 11 ta'anii hojiin manaa bayanii 10 garana godhee tokko mana godhee eenyuun maraatee isaan beekamu ofii shakke I said maybe I'm wrong maybe waan hin agarree gurbaa kanarratti uummanni argaa jira. So let me give it. Jiru warri amma kana waliin haasofnee murteessine. Let me give it a try. Akkasii okay. Yoo adattan gaafa nyangoo qabate boleessi nyangoo qabattee mi'aayee wanda dabarte amma dandeenyu walaa gargaaru. I decided okay gufuu ta'uu hin danda'u. Waan hin beeku hojjennoon kee kun jiru ta'e hamma danda'een haa tumsu yaada yoo hin biyya gale waggaa tokko oliif day and night gargaaraan ture karaa deebisuudhaaf hammama yaalaa deemen garuu milkaa'uu hin dandeenye. Kanaaf nan rakkadhe gaafas I have to try something saniif ni Asilitti dabarsuu kun dura akkanuma siyaasa tokkotti Itoophiyaa bulchuuf yaada qabdaa. Yoo jara kanarra hafte dhugaan siin jaa. Maal jechuu? Anaalojii makiinaan jiru tokko jira beektaa. Akka jarri kun amma itti deemuun yoo rabbi nu gargaare malee biyyi tuni biyya turtuu biyya heddisii gaffagaattuu taate beektaa uummanni biyya sanii garaarsa nyaata. Uummata miskiina beektaa ummata fayyaales wallahi ummata nagayaati beektaa. Biyya kanatti agartanii waggaa taaksiin parsantii 2 waggaatti dabalamu akkatti biyya raasan 42% gaazaa irratti saantiimii 10 waggaa dabalame. Uummanni isaanii yeroo ammaa kana taaksii parsantii 300 hanga 1,000tti dabalanii milishaan miila bitaatiin isa dhiitaa uummanni kuni biyyi irratti hin diigamanii hamtuun kana caalaa natti hin dhufin yaada jiru irraa ka'eeti nagayaan bula jechuudha. Uummanni sun garaa nama nyaata. Kanaaf hamma danda'een biyyi tuni sirna kanarraa akka haftu. We need to have a country. We need to save our country. Missioning generation kana is to save Ethiopia from Abiy Ahmed. Maaliif akkaataa jarri kun keessattuu Abiyyi fi murni isa wajjin deeman ittiin deemaa jiranii we might not have a country eega isaan deeman booda. Laali warri TPLF fi warri Malasillee hamtu turan. I fought them. I know them very closely. Nan beeka jarsanis. Jarri suni hin kijibanii. Yoo kijiban garuu kijiba si amansiisuuf kijiban malee hin amanan. Jarri kuni kijiba si kijiban san ifiifillee amanan. Jaalama dura biyyan ture. Argeen ture qondaalota gurguddoo. What's very scary waan nama sodaachisu waa biyya sanii amma fagoo kana seettanii sun gaazexeessota waan biyya sanii waan agamu hubattan baay'ee jira. Waa'ee diinagdee waggaatti kaafte akka waan dammaaf aanan mana hunda keessa yaa'aa jiru. Qananiin biyya hunda ol ga'ee maal rakkoon diinagdee ati haasaa jirtu. Ilmi namaa garuu Finfinnee magaalaa jidduutti waan nyaatu hin qabu. Gaafan dhaqee jaarsaa jaartiin tokko arge. Jaarsi doktora waggaa 15 hojjeteera. Jaartiin narsiidha waggaa 10 hojjetteerti. Remember the highest earning professionals. Ijoollee fi waan ittiin barsiisan ufiifummoo waan ittiin even ijoolleedhaaf nyaata gahaa ittiin geessan rakkataa jira jechuudha. Rakkoo akkasiisan keessatti akka waan qananiin jirutti deemaa jiran jechuudha. Naannoon Amaaraa practically harka mootummaan jiru. Oromiyaan practically harka mootummaan jiru. Haala kana keessatti qondaalonni mootummaa waggaa agartu akka waan tokko rakkoon biyya san hin jirretti haasa'u jechuudha. This willful ignorance is extremely scary. Ay dhagaan qondaalota mootummaa biyyoota adda wajjin nan hojjedhan arga. Observing godha abbootii irreetii hamma dimokiraasii social dimokiraatota Iskandinaviyaa jiranitti. Garuu murna akka jara kana ka of wallaale saamicha qofa malee ifiif saamuun alatti biiti harkatti dhumte Finfinneetti galte the state has shrunk. State capacity mootummaa tokko sirna mootummaa tokko kan meejar godhamu lafa biyya san keessa jirtu keessa hammamta akka to'ata. Humna mootummaa alatti humni biraa hidhatee socho'u jiraachuu hanqisuudha. With all the measurement the state is shrinking. Finfinneef naannoo isii qofarratti ta'uun ifa irra dhaabanii calaqqisiisaa oolan tana alatti harka isaaniitti baateerti biitti. Garuu harka kennaa bahaa jirti jedhanii muddamanii waa sirreessuudhaaf osoo deemanii beektaa yeroo kan itaafi. Akka waan tokkoon uumamnetti akka biyyi sun qananii keessa jirtutti
hamma bahaadhiyatti biitti nagaa qabdutti haasayan jechuudha. Kuni baay'ee nama sodaachisa. Kanaaf hamma danda'ametti wal gargaaranii jara kanarratti dhiibbaa godhanii karaarratti akka deebi'an yaalu yoo kan danda'amne taate immoo biitti tun biyya tana qabatanii qilee dhaquun jara kanaan oolamu. Biyya tana qabatanii qilee akka hin dhayne nu hunda fuudhanii qilee akka hin dhayne waan danda'ame hunda godhuu barbaachisa jechuudha. Imana obbo Jawaar mootummaa. Egaa waan baay'ee sirraa dhageessanitti dhiyaadha. Namni tokko gaa erga waan siyaasaa dubbata ta'ee waan mataasaa dubbata. Abiy immoo abjuu haadha isaatirraa kaasee mootii Itoophiyaa ta'uu mootii qorkee sirna abbaa irree ka gubbarraa inni gattaa'ee hamma qabaleetitti namni isa faarsaa isaan dhaatataa jiraatu ijaaruu barbaada. That was very clear to me from day zero. Jawe, welcome back to Ethiopian politics. Welcome back. Baga interview tina garan nuuf dhufte Jawe keenya yoo yaa jennee jirra kabajamoo Sir Jawaar Mohammad Siraj baga nagaraan dhuftanii Jawe kiyya. Wow, waggoota hedduudhaaf sidhamnee turre. Eessaa deebi'ame garuu interview irratti jechuun faffagaattee baddee waggaa tokko fa'i booda interview dhufta. Barreeffama xiqqoo yeroo ayyaanaatiif yeroo dhuma wanti guddaa wayita isa uumamee waa wayii barreessitee dhiiftee baata. Amma garuu jechuudha eebba kitaaba keetii anis tsatsatim hin gaabbu jedhu irratti jechuudha. Akkamitti waan biyya keenyaa wal qabatu kanarratti Abiyyi irratti. Kuma sana ammoo siyaasa biyya keenyaa irratti akkasitti interviewuun kennamu jalqabe. Jawaarii yoo xiqqaate waggaa 5 ol dhabnee jenne akkamitti amma argachuu dandeenya. Jawaarii akkasitti duutu lol goota sana jechuudha. Waggoota hedduu dhabnee turre amma garuu suutuma jetteetti deebitee irratti fakkaata. Nus itti deebisuudhaaf immoo Jawwe garuu walii yaadnu. Jawwe jireenya jiraachuu hin qabnu qoy nuti. Gaafuu hunda qabsoo kanatti osoo jennu dhumanna lafarraa. Era dhiisin nu rubba Jawwe. Ta'u gini nodda haalladhanii wayi. Abiyyiis akka biyyi xiqqeeqi malee haadha isaarraa abbaa isaarraa obboleettii isaarraa isa jedhamu kana sirraan bareedu Jawwe ko. Shi bro, big sir. Haadha isaarraa ayyoo isaarraa maalii isaarraa waan jettu kana sooriiftee gaarii isaa dhageetiif kabajaa qabda. Siyaasaan wal qeequu dandeessu, wal mormuu dandeessu. Waan isarra darbee faamilii isaarratti deemu kana soo jechuu baatte gaarii sirraan bareedu. Oromoon hedduun illee wanti inni sitti qabamee jiru qeeqata biyyii qeexxu qeeqata biyyi wajjiniin gaggeessitu osoo hin taane waan faamilii isaatii wajjiniin wal qabatu irraa wanta itti dubbattu isnaa recommended. An sirra beekee osoo hin taane Jawwee kiyya sirraan bareedu. Sirra hin bareedu. Waan Abiyyi maleetti dubbadhu faamilii isaatii wajjin waa wal qabatu siyaasa keessatti aadaan godhin. Tarii attentionii kitaabni kun akka bareechee gabayaarra ooluudhaaf mootummaa wajjin waan qabdu kana ho'isuudhaaf jechuudha ajandaa gochuudhaaf hanga kana teessee interview gochuunu siyaasa mataa isaa qaba dhugaa dubbachuuf yoo ta'e jedhee annamas jaalatu hedduusi kabajuudha dhugaan jirtu garuu kana. Egaa akkuma dhageessan asirra wanna ta'e dubbatee ture. Kanaaf namoonni baay'een immoo irratti baay'ee dubbata ta'uu baay'ee dubbatamaa jira. Dhugaan jirtu tokko kana nu yaada irratti kennuu hin dandeenyu. Waan akkasii irratti baay'ee haasa'uun jaalladhu garuu waan namoonni haasa'an fidee isiniif dhiyeessaan jira. Kana fakkaata. Ini yaayyo makiinaa ውስጥ ገብተው በእግሩ ግርግድ አድርጎ ወጣ። ሀቶ tokko gaaf tokko qabame beeta fakkaata. Ayye. Hattuu tokko gaaf tokko jimmatti qabame. Dargii keessa jimmatti qabame. Makiinaa wayyiitti jedhamtu tokko ni beektaa? Kan namni waliin gaggaraagalee taa'u kan amma baddee tokko. Kan amma waliin mari'atutti amma dhabamtee jirti. Isii sana tuyyuu isii sana keessa sharaa wayii bulfannaan halkan gibbii mooraa namaatti galee hattuun tokko qabame. Sharaa hatee qabame immoo qabamee mana murtiitti dhiyaate. Mana murtiitti dhiyaannaan hattuchi gurbaa tokkooni warra dabuubii kana gurbaan inni ragaadhaaf waammate. Kunuu birrii 50 fudhadhuuti. Birrii 50 gaafa sanaa jabdu. Namni waggaatti faa walii kaffala 50 fudhate. Birrii 50 kana fudhadhu ragaanaa ba'ii jedheen hattuchi mormee isaa mormee ragaadha isa kamtu ragaanaa ba'ii jedha abbaa wayyitii abbaa hattuu abbaa sharaa isaa hatame kanatuyyuu hattucha irratti ragaanaa ba'ii jedhee waammatee namni argee jiru ragaa bidadhu jedhani meeshaan isaa qabameetu inni jiru ragaa bidadhu jedhani digalee barzulmiin xiqqoon qabdu bara numa deemti barzulmiin wanna kana nuti du'aa kana jennaan gan roobuu diduu miizaanuma dura kaayame santu haqaan hin kaamin akkan kun bu'uura bade jennaani bakka gurbaa tokkooni birrii amma kana fudhadhuuti nama sakkarii jennaan gurbaan maal inni nyaate nan sharaana jalaate sharaan inni nyaate sharaa makiinaati sharaa makiinaa gubbaarratti hidhamu makiinaa keessaati ishi baroodha siif amma masakkareedhe gurbaan inni misikiriin immoo sharaa hin beeku sharumaa'u hin beeku sharaa tokko itti qofa beeku ፍርድ ቤት ረገ አንተ ሰው አቤት አይቻል አው አይቻለሁ
ናንዬ እንዴት ነው ገዳጀን እኔ ያዩ መኪና ውስጥ ገብተው በእግሩ ግርግድ አድርጎ ወጣ ሸራሚላ ቤከኒ ሚለቲ ካቴ ሸራሚላ ቤከመለ ከመኪና ቤ ወሶት ማን አርኩ ሚለቲ ካቴ ዴ ቤ ላል akkasii gaadhuma kanarratti xiqqoo miira keessaa ba'aa jedhetanii egaa viidiyoon irraa qabadhee kana fakkaata isinitti tolee isin bohaarsee isin gammachiisee yaada hamma viidiyoo kabiraatti walitti deemnutti Orooshow baay.